Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin barreeffamoota keenya kalarii isaa jijjiirrachuu dandeenya, akkaataa kamiin istaayilii isaa jijjiirrachuu dandeenya, akkaataa kamiin saayizii isaa jijjiirrachuu dandeenya kan jedhuu fi akkaataa kamiin upper case fi lower case fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallee turre. Mee har'ammoo akkaataa kamiin buleetinii, nambaringii fi maltiiliistii akkaataa kamiin fayyadamna, akkaataa kamiin immoo haala teessuma barreeffama keenya sirreeffannaa kan jedhu ilaalla. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti yeroo seennu barreeffama akkasii qopheeffanneerra. Kaleessa barreeffamoota kana qopheessuun keenya ni yaadatama. Nambaringii irraa kaanu maaliif mata duree yeroo hundaa lakkoofsaan ta'a waan ta'eef akkaataa kamiin lakkoofsatti goonaa kan jedhu ilaallu jechuudha. Lakkoofsatti gochuun maal goona? Asuma installation cursorii keenyaas fidannee installation cursorii keenya as galfannee booda ishee kana gaafa dhumnu maal arganna jechuudha? Lakkoofsa arganna jechuudha. Lakkoofsa drop down arrow irratti kilik gaafa gootanii lakkoofsa akkasiitiin dhufaa jechuudha. Isaa booda foormaatii lakkoofsa keessanii filattu jechuudha. Yeroo baay'ee ABCD ni isin kaa'a haa ta'u garuu lakkoofsaa yoo keenya wayyaa maaliif mata dureewwan lakkoofsaan ta'u waan ta'eef warroota ABCD ta'an ABCDdhaan, warroota lakkoofsaan ta'an lakkoofsaan. Nambaringii keessaa musa kan fayyadamnaa, lakkoofsa keessaa musa kan fayyadamnaa ta'uu fi isa biraakeetiidhaan adda baasu moo isa pooyintiidhaan adda baasu fayyadamnaa ta'uu fi isa pooyintiin adda baasu kan fayyadamanii akka ittiin itti kennuu danda'a jechuudha. Kun mata duree lammaffaadha. Isa kanas bifuma kanaanii irrumatti cuqaasuudha. Amma yoo irratti cuqaasanii isa dura filattan sana fidee jalqabarra kaa'eera waan ta'eef ilaala, addana kaa'eera waan ta'eef kanaa booda as dhumnee drop down arrow dhufuun nu barbaachisu asuma irratti cuqaasu qofaadha. Bifa kanaan kaa'aa jechuudha. Mata duree sadaffaa bifa kanaan kaa'aa jechuudha. Amma kana kaleessa saayizii isaa waan hin jijjiirreefidha. Guddatu inni kun baay'ee guddate yoo ta'e xiqqeessinu. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan mata duree keenya kaa'uu dandeenya jechuudha. Mata duree keenya bifa kanaan tokko lama sadii inni kaa'uu dandeenya. Arfaffaa ta'uu qabdu ta'e fakkeenyaaf amma kun mata duree tokko godhadhe mee kana mata duree tokko itti dabalu bifa kanaan mata duree keenya qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan mata dureetti gochuu, lakkoofsatti gochuu dandeenya jechuudha. Tariitii ajalatti immoo buleetinii fayyadamna yoo ta'e buleetinii biraa haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf jaroota kana lama barreeffama lamadha kuni. Barreeffama fuulistooppii irratti adda adda sarara haara irratti ceesifadhu maaliif buleetinii gochuu kan waan ta'eef jaroota kana bifa kanaan kaa'uu irra buleetiniidhaan kaa'uun qaba yoo jettu ta'e buleetiin kan jettu jechuun ishee kana buleetiniin ishee kana waan ta'eef ishee kana irratti cuqaasuudhaan ishee kana irratti drop down arrow irratti kilik gochuudhaani buleetinii barbaaddan filachuu dandeessu jechuudha. Kanaan dura fayyadamaa turedha kuni. Fakkeenyaaf amman kana fayyadamuun kun bifa kanaan kanan fayyadamuun bifa kanaan naa ka'a jechuudha. Amma pirezenteeshinii keessatti silaayidii qopheessuu keessatti gahee guddaa qaba kuni. Silaayidii qopheessuu keessatti yookaan PowerPoint fayyadamne wantoota uummataaf dhiyeessinu yoo ta'e bifa kanaan yoo fayyadamne gaarii ta'a. Maaliif tokko laayiniitti bifa kanaan buleetinii nu ka'a jechuudha. Bifa kanaan hojjechuun ni danda'ama. Yoo barreessitan buleetinii fayyadamtoo ta'e amma intalii gaafa tuqxanii buleetinii haaraadhaan jalqabaa jechuudha. Buleetinii haaraadhaan. Intalii gaafa tuqxanii buleetinii haaraadhaan. Intalii gaafa tuqxanii buleetinii haara. Buleetinii kanarraa balleessuu barbaaddu yoo ta'e maal gootu asuma dhuftanii jechuudha. Hunda kanan fayyadamuun barbaadu bilootinii ala nama barreeffama normaaliin barreessa jettoo ta'e ishee kana kilik gootanii duubatti deebitu jechuudha. Normaalii eegaluu jalqabdu. Kanaa booda buleetiin irraa balleessa barreessanii irraa balleessa. Kanaa booda irraa balleessa. Iddoo kanatti finnee amma karsarii keenya iddoo kanatti finnee intalii gaafa ta'u buleetinii kaa'eetu barreessuu jalqabaa jechuudha. Inni kan biraan kanuma liistii lakkoofsaatiin kaa'uu barbaanna yoo ta'e yookaan lakkoofsaan kaa'uu barbaanna yoo ta'e buleetinii kana dhiisnee simboolota kana dhiisnee lakkoofsaan kaa'uu barbaanna yoo ta'e kanuma selektii goone iddoo kana gaafa dhufnu lakkoofsa arganna jechuudha. Lakkoofsota kana keessaa kamiin fayyadamaa jettanii murteessitu jechuudha. Warra kun warra riisentilee fayyadamanii yookaan lakkoofsa fayyadamuu dandeessu yookaan qubee fayyadamuu dandeessu inni filannoo keessanii. Ammatuun isa kana dheetii bifa kanaan naa ka'a. Isaa booda barreeffama biraa yeroon barreessu
tinaa dabalaa deema. Isaa booda nambaringii keessaa baheera. Wantoota lakkoofsaan taa'uu qaban keessaa baheera yoo ta'e nan balleessaa jechuudha. Ishee balleesseen backspace itti gaafa bu'u hin baddi. Isaa booda duuba deebi'een barreeffama koo eegala. Barreeffama gaafa eegaltanii kunoo barreeffama keessa amma nambaringiin qabu. Lakkoofsaan qabu jechuudha. Balleesseera. Maaliif backspace itti deebi'ee gaafa inni enter gaafa hin jiru amma ishee kana gaafa tuqxanii intertan lakkoofsa kenna miti backspace itti buutu duuba deebitu isaa booda barreessuu jalqabdu kan itti aanu nambaringiin kennu jechuudha. Nambaringiin kennu kanaaf bifa kanaan barreeffama keenya barreessuu dandeenya jechuudha. Lakkii nambaringii kana mo'anoo lakkoofsaan tun taane qubee nan barbaada wattu ta'e kun qubeenis asuma keessaa filachuu dandeessu. Qubee gurguddaan kunoo jira, xixiqqaan kunoo jira. Filannoo keessan bifa kanaan isinii ka'a jechuudha. Fudhattanii ilaaltan qubee xixiqqaan naqeemman bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Yoo irraa balleessuu barbaanne buleetinis haa ta'u nambaringii kana irraa balleessuu barbaanne maal goona asuma dhufnee select goone maal goona jechuudha. Nan kan jettu kanarratti gadi gootu raabada. Kun irraa badeera. Buleetinis bifuma sanaan nan kan jettu irratti gadi gootu. Nan hin jirti kunoo akkasuma gootu jechuudha. Buleetinii nan jijjiirrachuu barbaadan bakkeedhaaf fiduu barbaadanis buleetinii mataa keessanii fiduu barbaadanis define buleetiin kan jettu jirti ishee fayyadamtanii jettanii fidduu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanarratti gaafa gadi godhu bifa kanaan naagaa jechuudha kun. Bifa kanaanii buleetinii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamiin maltiiliistii fayyadamnaadha. Maltiiliistii akkaataa kamiin fayyadamnaadha. Mee fakkeenyaaf asuma deebi'ee maltiiliistii asirratti hojjedhu. Maltiiliistii asirratti hojjedhu. Irraan balleessa kana. Maltiiliistii hojjechuufi. Fakkeenyaaf furan. Amma inni kunii mata duree kana jalaa mata dureen kun lakkoofsa 3 irra jira. Lakkoofsa 3 kana jala mata duree xixiqqaa jira yoo ta'e yeroo hundumaa 3 tuqaa tokko inni jalqabuudhaaf maltiiliistii kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Kanaaf kunoo as jirti as keessatti drop down arrow kanarratti gaafa tuqaastanii argattu. Kunoo laala maltiiliisteetti ishee ofuma isheeyyuu maltii level liisteetti ishee fayyadamnee hojjennaa jechuudha. Ishee irratti drop down arrow irratti gaafa kilik gootan formaatota garaagaraatiin fida jechuudha. Kun formaatiin kun jira. Kan barbaadan isintu fayyadama. Ani amma kanan fayyadama. Kan barbaadan isintu fayyadama. Bifa kanaan ta'uu jennate bifa kanaan wal makaa. Bifa kanaan ta'uu inni bifa kanaan kanan fayyadama. Maal jedhee eegale jechuudha. 3 tuqaa tokko eegalus tuqabu tokko tuqaa tokko eegale waan ta'eef ishee kana nan jijjiirachuudha irratti tuqaa seetanii asii kiiboordii irraan galcheetan takkaawwan galchee isaa booda ni itti fufa waan ta'eef 3 tuqaa tokko tuqaa jedhee space baariitti gaafa bu'u kunu nambaringii godhina. Nambaringii ta'uusaa maaliin beeknaa? La mallattoon kun dhuftee bukkee galti. Mallattoo kan agartu mallattoon kun dhuftee bukkee galti. Undo stop control auto format option jedha. Dhuftee bukkee galti. Yoo irratti cuqaasanis kunoo gaafa irratti cuqaasan highlight ta'a. Nambaringii godhee asii dhufee isheen kun active taatee jechuudha. Active ta'uu qabu kana ture garuu asii active godhanni. Maaliif? Lakkoofsa waan ta'eef. Lakkoofsa kana hubateera waan ta'eef. Sanaa booda kana jala kan jiru mata duree ammas 3 tuqaa 2 jira yoo ta'e maal goone jechuudha. Asuma irratti gaafa cuqaas kanaan tokko kunoo 3 tuqaa 2 deenaa gasheedha. Barreeffama itti fufaa jechuudha. 3 tuqaa 3 naa jedhee naa gasheedha. Barreeffama itti fuftu san barreessan itti fidataa jiran. Sinaan keessan itti fuftu. Bifa kanaan nuna qoo fudhattanii ilaaltan amma kuni sabtaayitiliidha jechuudha. Saab nambaringii jechuu dandeenya. Maltiiliistiidha jechuu dandeenya. Sabtaayitilii. Taayitilii keessatti fayyadamna yeroo baay'ee kan. Amma kana booda kan jiru kana jalatti mata dureedha wata jennu kuni. Kana jalatti barreeffama barreessuu barbaanne yoo ta'e gaafa ni nambaringii kennu nambaringii backspaceedhaan balleessitanii barreeffama keessan itti fuftu jechuudha. Mata dureedha waan ta'eef mata duree xiqqaa. Mata duree guddaa jalatti argamu jechuudha. Bifa kanaan barreeffama keessan itti fuftu. Fakkeenyaaf amma koodii kaleessaa sana fayyadamee gaafa intarneetti buutan lakkoofsa biraa fidee isinii gasha. Kanaaf lakkoofsicha balleessuu qabna. Barreeffama keessan itti fuftu. Ani biraa gashatu.
sadii tuqaa tokkodha barreeffama mata duree kana jala jiru naa galcheedha jechuudha. Ammas barreeffama biraan gashadhanii kuno sadii tuqaa sadii jalattis bifuma kanaan gashuu dandeessu. Bifa kanaan mata duree ammoo fudhannee ilaalla jechuudha. Sadii tuqaa tokko jala mata dureedha kuni mata dureedha siniin jedheera. Barreeffama garaa garaa jira. Sadii tuqaa lama jala barreeffama garaa garaa jira. Sadii tuqaa sadii jala barreeffama garaa garaa jira. Ammas asuma deebinee sadii tuqaa tokko jalatti amma saabtaayitilii biraa jira yoo ta'e sadii tuqaa tokko sadii tuqaa lama lamattanii jalqabuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf asitti kun mata duree biraadha yoo ta'e maalan godha jechuudha. Sadii tuqaa tokko kana jalatti saabtaayitilii biraa jira yoo ta'e sadii tuqaa tokkottanii tuqaa tokkottanii eegaltu jechuudha. Tuqaa jettanii space bar itti gaafa buutan lakkoofsa isinii kenna kun. Amma nambaringiidha ammas kun ilaalaa nambaringii ta'uusaa akkuma amma isiniin jedhe kun asirraatii mallattoo kana fidee bukkee isinii gashaa kanaatti immoo gaafa irratti kilii gootan auto select godha. Kana jalatti ammas mata duree xiqqaan lama jira yoo ta'e bifuma kanaan gashinaa jechuudha. Bifuma kanaan gashina. Sadii tuqaa tokko tuqaa lamadha jechuudha inni itti aanu. Space bar itti gaafa buutan bifa kanaan isinii gasha jechuudha. Kunoo bifa kanaan gashee jira. Amma gaa yoo fudhanne ilaalle mata dureen liistiin kunii fi meesii kan biraatti dabale. Liistii biraatti dabale. Sadii tuqaa tokko sadii tuqaa tokko lama inni kun sadii tuqaa tokko. Amma gaa maal goona jechuudha. Wal qixxaachuun qabu. Sadii tuqaa tokko kana jala sabtaayitiliidha. Taayitiliin kun waan ta'eef maal goona xiqqoo keessa galuu qaba. Inni kun sadii kun taayitilii guddaadha. Meen taayitiliidha. Sabtaayitilii kana wajjin wal qixxaata dhaabbataa jira. Kanaaf kun fuulduratti siquu qaba jechuudha. Fuulduratti siqee xiqqoo ishee sabtaayitilii ta'uusaa mul'isuu danda'u qaba. Olaaltan warri sabtaayitilii ta'an keessatti siqaniiru. Laala keessatti siqaniiru. Inni kun immoo isheen kun immoo jechuudha. Warroonni kun immoo kana jala jirti waan ta'eef baay'ee keessatti siquu qabu. Keessatti siquudhaaf irratti kilii goone irratti cuqaasuudhaaf fuulduratti achi harkifna waan biraa miti. Fuulduratti achi harkifna. Inni immoo qixa kanaa dhufu. Bifa kanaan ta'uu qaba. Yoo ilaaltan sadii tuqaa tokko kuni sabtaayitilii kanaati. Sadii tuqaa tokko. Sadii tuqaa lamadha. As jalattis amma sadii tuqaa lama jalatti sabtaayitiliin jira yoo ta'e sabtaayitilii gochuu dandeenya. Akkaataa kan isa immoo sadii tuqaa lama tokko jennee jalqabnaa jechuudha. Sadii tuqaa lama tokko jennee jalqabnaa jechuudha. Tokko jennee kunoo bifa kanaan itti kenna. Inni kun sadii tuqaa tokkodha. Inni kun immoo sadii tuqaa lama tokkodha jalqaba. Inni kun sadii tuqaa tokkodha. Inni kun sadii tuqaa tokko lamadha. Inni kun immoo sadii tuqaa lama. Sadii tuqaa lama kana sadii tuqaa lama tokkodha jalqaba. Kunoo mee kana gada buusu hundasaa. Gada buusu bifa kana kunoo yoo barbaaddan bifa kanaan itti kennuu dandeessu. Bifa kanaan itti kennuu dandeessu sini. Kunoo yoo barbaaddan kunoo maal jedheen lama kun hin jijjiiramne. Sadii tuqaa lama kun kontiinees itti fufeera. Tokko lama sadii afur kan jedhee jijjiiramu isa kana jechuudha. Akkuma isa kana. Sadii tuqaa tokko hin jijjiiramne. Tokko lama sadii afur shan jedhee itti fufee jechuudha. Bifa kanaan nambaringii kennuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tariitii asitti kan tuullaaliin keessaan baane akkaataa kamiinii barreeffamoota keenya kana justify godhannaa. Akkaataa kamiin justify godhannaa. Justify godhachuu jechuun maal jechuudha? Wal caalee jira amma barreeffamni keenya teessumni isaa wal caalee jira. Asiin keessa galee ba'ee keessa galee asii walaaltaan wal caalee jira jechuudha. Karaa mirgaa kana wal caalee jira. Karaa bitaa karaa jalqabaa illee wal caaluu danda'a. Nambaringiin buleetinii wal caalchisa waan ta'eef. Garuu asiin wal qixa ta'uu qaba jenna yoo ta'e maal goona jechuudha. Dookimentii keenya hunduma isaa select goone kontiroolii qabnee A gaafatu hundumaa select nu goone. Kontiroolii qabnee A gaafatu hunda isaa select goone kunoo warra kana agartu warri kuni hojiin isaanii ni guddaa isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana jechuun wal qixa yoo fudhatan ilaaltan laayinoonni kun hundi isaanii teessumni isaanii wal qixa. Ishee kanatti gaafa kilik goonu justify nu godha. Amma wal qixxeesseera laala. Amma wal qixxeesseera. Bifa kanaa wal qixxeessaa jechuudha. Bifa kanaa wal qixxeessee kaa'eera. Wal qixxeessee kaa'eera.
masalleetti godhaati ilaalaatiin fuulduratti yoo akkas buttan sentarii ta'uu buttan facaasee sentariidhaan kaafnu ilaalaa iddoon itti fidu waan inni godhu ilaala. Yoo akkas gootan akkas achi keessumaa barreeffama arabiffaa keessatti asii achi gara bitaatii gara mirgaatti barreessu waan ta'eef isaan kana fayyadamu yeroo hundaa kana fayyadamanii justify godhatu. Kun akkatti kaataa mata dureen isaanii waan ta'eef. Keenya garuu yeroo hundumaa kaamila jechuudha kanadha. Asii achi gara bitaadhaa gara mirgaatti sarara hararratti jecha tokko lama sadii qofaa jira taanaan harkisee geessee waliin qixxeessu. Garuu fuulistoppiin kontiineensii kan barraa'an utuu walirraa utuu laayinii haratti hin deebiin kan barraa'an akka warra kanaa kun warra kana ilaala. Amma warra kun wal qixxaatanii ta'aniif maaliif kun asitti fuulistoppiin kan ittuma fuunee waan ta'eef sarara haratti hin deebiin. Fakkeenyaaf kan ammatuun sarara hararra isa jiru kana fuudhee achi geessee fuudhee kun wal qixxeessaa jechuudha. Ammas kanatu sarara hararra isa jiru isa kana fuudhee achi geessee duubatti deebisee kun wal qixxeessaa jechuudha. Bifa kanaan wal qixxeessee nuukaa jechuudha. Bifa kanaanii justify godhachuu dandeenya. Haala teessuma barreeffama keenya sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanis walirraa fagaachuu qabu. Laayinoonni kun isa jedhu haa ilaallume. Amma fakkeenyaaf kun baay'ee walitti siqee jira dubbisuudhaaf ifaa bitu waan ta'eef walirraa butuu qabna jechuudha. Walirraa butuun maal goona? Kunoo ishee kana aaroo kana agartu. Aaroo aappiidhaan jirtu kana bukkeetti tuqaasanii jechuudha. Kunoo tokko tuqaa 0 tokko tuqaa 1 jedhee jira. Yeroo baay'ee standardized kan ta'e tokko tuqaa 5 waan ta'eef tokko tuqaa 5 irra keenya isaa booda bifa kanaa walirraa nu buutaa jechuudha. Yoo tokko tuqaa 5 irra keenyas akkana fakkaata tokko tuqaa 5 isintu filata. Lama wanni baay'ee fagaata. Lama amma ni fageessu laala. Kanaaf normaalii kanarra yoo keenyu bareedaadha. Tokko tuqaa 5 irra yoo keenyas bareedaadha jechuudha. Bifa kanaan hammam walirraa siquu akka qaban laayinii meeqa walirraa siquu akka qaban kan itti murteessinu jechuudha. Barreeffamni keenya baay'ee walitti siqee akka dubbisuudhaaf nu rakkisnetti maal goona isaan kana fayyadamnee barree walirraa buqqifnaa jechuudha. Kanaaf asumarratti yoo nagahee gaariidha jecha namoonni fuula yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan subscribe tuun godhin akka hin baane isiniin jedha. Amma kutaattaan itti wal agaruutti nagaan naa tura horaa bulaa.